akkanatti aanaa feeti bichaan kophaatti dhaquu natti fakkaanne maaliif yoo ta'e badiin tun badii gurguddoo akka kiyyatti badii gurguddoo na fakkaatti aanaa feeti qofti wajji dhaqurra osoo nama dabalattee oo. Nama fudhannee dheeyna sodaasii teechamu. Yoo isii hawaana gootu ta'e sa'aarama karoonni barbaannuuf kabajaafiin barbaada malee wayin akka ragaanti bo'atee afamoo yoo nifin isii rabbadii qabde siif hin ta'u obboleetti teessin jetti waan ta'eef nama dabalatteeti wajjin dheeynaani. Araarama wannin barbaaduuf isirraa waarkachuudhaaf miti beekhe wannin barbaadu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hordoftootaa fi daawwattoota Aammaqqaa Ishaw nagayaa fayyaadhaa isinin jechaa salamtaan teenya bakka jirtan maratti isin hageessu isinin jecha arraan tana ajandaa haasawa nurra deemaa barana quba qabdannaa fi obboleetii tiyyatana rakkoo adda addaa ta keessa kunnees quba qabdanii kanaaf jennaan duniyaa toob arra mana isii keessatti deebiteeti ilmaan siitii wajjiin bashannanu jirti kalee midheen gaddaa'u deebitee abbaa mana seetii fi ilmaan sii keessatti deebitee nagayaan yaaboo shayxaanumaa gaafa sammu seenee muciyyoon sanillee shayxaana taateeti namumaatti naqee maal jetteeti nagayaan wanni oofachuu jirti. Kanaaf anraa an obboleetii yeegee isiin nagayni kun akkana obboleetii fuudheetiin ka'ee isii bira geessee isiinis obboleettii teetii atiis obboleettii tiyyaa walittiin isin araarsa jee fuudhee obboleettii isii bira geessuu deema. Duniyaa bira geesseetiin obboleettii tiyyatanaatti balleessa akka isiin miilaa fi mataa dhungattee obboleettii isii guddoo tana fitti araarsitee akka nagayaan akkuma duraan gaafa obboleettiin tiyyatun hin dhufin dura wajji jirrunnaa fi duniyaa wajji jiraachuu feena akkasitti walii araarsuu deema obboleettiin tiyyaa saddeeqxeetii kunoo anis naatti balleesse nama kana si jabaatii isin seenee kanaafuu obboleessa tiyyaa asii fi isittis naaf balleessee naaf dhiifame isin gaafata. Itti nageessitee isin na cinqu jirti amma isiis fuudheetiin obboleettii jedhanaa fuudheetiin geessuu deema geessuu duramee annaa jamtee jirti kalee fedheen gadda ammaan fiduu deema yoon jee miyyoo dhufuutti jirti jee yoo garagaltee isin beeku dawwaleetiin firraa gaafadha ammaan itti dawwala mee ati kam jetta yaada kanarraa fuudheetiin si geesse miilaa mataa dhungatta hogguun obboleettii ta'e guddoo tan bira si geesse. Egaa abbadiin tiyyaa kana hundaa'u osoon hin beekiniin akka malee dogongora akka malee seenee irratti hojjedhee waan namni namarratti hin hojjenne irratti hojjedhee dhiifamaa miti osoo har'a isii waan fedhe na gootee'u nin qixaatafa maaliif yoo ta'e waan namni namarratti hin hojjenne irratti hojjedhee isii tana silaa gaafa sana akkana ta'u beekee bikka tiyya buuseet ilaalanii kana hunda irratti hin godhu har'ammoo dhiifama akka isiin naa gootu abdii guddaan firaa qaba dhiifamallee kanaa gootu natti hin fakkaatu. Maaliif yoo ta'e badii gurguddaa irratti dalagaa akka haaraati waa dhiifama si godhuu nu bannee akka gootu haase gootu abdan feete waa si gootu hayaa malee ati wanni takka sirraan sin ajjeesammaa ta kutteen yaadachiisin akka feete waa si gootes hayaa malee wanni takka akka sirraan baane ittiin si geessa. Osoo akka feete na goote an dhiifa wanni isiirraa barbaadu ofii qofaan barbaadanii isiin dhiifama naa goonaan akka feete haa na gootu maaliif yoo ta'e badiin tiyyaa waa hundaa na'am badiin teete baga rabbiin si beeksisatiisi. Kanaafuu ammatti dawwallee gaafanna dura firraatti dawwalla itti dawwallee gaafanna mana jiraachuu nu banneen manuma teesse jaatana bakka beektuun qabdu itti keenya gaa ammatti hin dawwaluu deema kun ammaan itti dawwala raqamni siimee raqama siidhaa mee duniyaatuuf jaami mee raqamni siidhaa raqamni duniyaa ni badee jechuudha akka numaan dhagee mee kan mara dawwalate ka abdii jiru kanarratti ayyee abdii kanarratti hin dawwala raqama jaarsisee isuma harkaa qaba kaayee waluma bira jiran amma akka jaayiba wajji bashannanu jiranii jarri waan san hunda irraanfateeti alhamdulillah baga rabbi nurraa barakas godhe bismillah yaa rabbi qaceelchiisii tanaas gaayii halo salaamu alaikum wa alaikum salaam akkami duniyaa teenya obboleettii jee qaalee fayyaa nagayaa alhamdulillah nabeeytee mi'ana maqaa idhaabar maqaa ikkana nagaa بريدة دقا الحمد لله كمي بقى ديبتي وادفني ديبتي وادفني سلال اللي خايتي أكرم ميلان فجيتين درام مشيو سنيز في ديتين أكسيتي ست فجيت من كا تقبلنيتي أران تنا في مشيو نيز سلفنيس أرارفتشو ديمنا مسانو تيجي نبرة في دوليان تا مليون مسانو تيتي متخامة مسانو تيتي من نخاتي في سنود دولة خيافي دولة خيافي خيتين افتخانيز وين سوجي دولو في خنا حالاني سوجي قبسو قد إبر
qabsoomatii yaafiteetiin sirraa hafte. Gootee jirta. Laatiin lee qabsoo gootee jirta galatoomee laatiin kaayisiillee nan beekan. Hadha beekuun firraa godhee jirtu saniifuu maal jechuu deemte? Kanaafuu miciyyoon laal akka sitti araaramtee obboleettii tiyya guddoodhaa ittiin niin araarfadhaa naatutti balleessee isilleen naan jetteetiin bira nageessi nama kana si waliin jabaadhaan seenee duraanis amma sittiin fidee laal miila mataa asii dhungattu ati deebigaa duniyaa teenya amma eegalmaan keessatti deebite atis waan kutee tanaa asirraan fadhuuti. Inshaallah akkasitti galatoomimee jechuma kanaafuu ate ammumaan fidaa'u akkasi kaayeti galatoomimee jechuma bareedaa kanaafuu silaa nama akkas nama godhe waatilleen kanan jettu garaan kee nadiifaatillee nimee nadiifumuma garaa keetii kanaaf akkuma kee rabbi harkaaf gaatilleen kun sagalee gocha bareedaa kana si afaanii baase alhamdulillahi nin fidde inshaallah jirraa duniyaalleen fidii aadiidhaanis waan kutee umaa rakkoon hin jiru fidinaan jette egaa booda fidee geessee gizeen waan jettuus gaa rabbi haa beeku rabbi nurraa bishaan itti haa naqu rabbi haa irraanfachiisu madaa kutte samda rabbi haa irraanfachiisu kanaafuu ni dheeyna kaa. Ni dheeyna nu kaasee guma isin dhiifama kanaa goona. Hayattee dhiifama goona ni dheeyna. Daawwattoota kiyya miciyyoon ni sodaadhaa jetti miciyyoon ammayyu intalti tun akka hijaa gaafa san fudhattee deemtootiin waa nu dhiisuun teessuu boodammoo siifi isaa jarasiidhaatu siifi isii walitti dhufa nan geessinii. Jettee waywaashu jirti anammoo kabajaa isiitiif hin geessuufadha kabajaa isiitiif duniyaa tana kabajaa guddoo hojii qabna hin beeyne gaa dhalaan tun waa garagaltuus bakka hinaaffaa tanatti waan feete hin beeyneef hin beeyne miyyoon nan geessin jetti hin beeku sa'aati garaa keessi beeke maaliif nan geessinii achi nan geessinii. Garaan kiyya na beeku osoo hin ta'in akkaan dhadhageehutti namarraa isiin sun akka malee haada yaa'itii yaa'ii qabdi. Yaa'ii ni qabdi dhugaadha. Yaa'ii qabdi. Amma harkaanis yoo karaa si gartee sin dhiiftu gizee karaa deemtuuf irraa eeginaan jaa waan ta'eef anamma achi nageessitee waan takka yoo narratti hojjettee hin beeku allubbuun tiyya bas akkanumatti sodaadhee jira yoo narraa dhistee hoo. Ni kijiban nama walitti isin araarama keessan hin feene namni akka joosanii anaa jiraami. Bar kabajaan tu wanniidha nama kabajuma isiitii fi waan kana hunda godhaa jira siina taatee ati fuudhee sirraa dirqamaan qaba sirraa illee dirqamaan qaba anaan masuula waan namni silaasitti himetan hunda anaa damaanaa san hunda anaa fudhata anaan masuula si geesseetiin waan isiin nu gootu akkaataan isiin nu gootu jettee namaatirra dheeynee isii afaanirraa hojii isii laallee addoo baafannee irra hojaadha halaalatti jettee namaatiin sodaannee wanna ta'urra ati obboleettii ta'e waan danuu san gocha san danuu san namarratti hojjettee geessitee maaliif hin araarsamne namni naan jechuunis ni mala kanaafuu si geessuun kiyya dirqamaan hin sodaatin naaddamaan. Akkaan dhagoo jiru kanatti bas nama sirraan kaannee osoo kafa dhibka kana dhufee osoo haadha abbaan keessa dhaabbatee osoo isii san ijaan harke hin dhiisuu. Yesu jirti yoo haanaa jiraataa yoo isii jiraataa jetteeti barisii akka haasoitu dhageenyee ifeeginaan jira amma gizeen ifin dhiifamaan gaafadha jee reefuu sagalee jajjabduu takka naa deebifte maali miyyoona fidda masaanuu san na fiddaa nuyi itti isiini ammoo sirra isiis akkumaan si qabetti niin qaba jeetiin si tanaa ugeessuu deemaa ana akka kiyyaatti dhiifama isii gaafachuudhaaf isii kabajuma tanaa akka balleessitu laallaa garuummoo ani akka laala ergu kanatti yooni fi harkas darbitee ana harka kana silaan ijaanisii harkee jirti ture amma gizeen agartee manaatu mana sii dhaqee beektaa waan fadhe nagootee yoo waan irratti hojjettee waan lubbuuti sodaachuutti hin jira. Hai osoo nan jiru lubbuuti sodaattaa bar lubbuun tiyyaafetee rakkoon qabu an bakkaan an jirutti akkiin dhageetti bara osoo kafadhe as dhaabbate isii silaan ijaan harke nama san hin beekuu isii san malee jirti. Amma eega galtee kanallee maal dhalaa akkamitti dhuftee siintu namaa dhufee siin. Dhiyootanaan namarraa akkanuma osoo haasawinu dhadhagihee an akkanattiin lubbuun. Saati nama maa waliin qabatu dhalaan ogguun dalagaa deemsee dhuftee faradaa isii fi isii duudhaan deemtu tunoo maali nama akkami kafiddee waan kanarraa bartu. Faradaa miti ati dubbii faradaa sana dhiisi jeesi dadhabeemi ati waan silaa namni qorachuu qabu dhiifteeti hundinuu walitti isin qaruu jira namni walitti isin qaruu jira akka isin ammaas fatinaa duraan isinitti deebitu si godhuu deeman namni ilma namaa wannan godhinati
إن صدقين أنا مسؤول أنا بدون ديبين هاي قبل إسقى يجا جتّيفو وان تسيفين فردا أو صار كفتنا قيتهو نما فردا في دي سيرا كون قبو أنا ما درك أما سجيسة إسيت أنا أرارمسي أنا بربادو أب نمنو مانو أكسي جمدا داوتو تعرفين حزبين عالمني كسي برانا وريرسان هاجم مدني أبللونو دايتاتي بدي بالليساني إيفا ما يتشوني سو أرمو بلا وانجلاتي namni kabadii balleessee hin balleessine jedhutu rakkoo qaba. Amma dhiinee dhiifamaa obboleetti jettee miilaa fi mataa dhungachuun dirqama keeti. Kana if keessa duban deebiin daruuriin si geessa. Dhiyeessi jettee namaa wanni hin qabdu daruuriidhaan si geessa. Waan namni jiru kana si jalaa nafuu bara wayii kophaa ta'ee xaanaa si geessa. Maal akkas jennaan kaatis nabiira situ naamboo ani obboleettii bar obboleettii hojii dhalatan anamma kabajaadhaaf malee isiidhaas yogguu daangaa kana bira darbartee waan biraa keettu taate kabajaaf malee sodaami beek. Sodaadhaami ammoo kabajaan tun guddoodha. Kabajaan waa hunda caalti namarraa nama kabajamaa ta'uudha qabdaati. Nama muutaramoo ta'uu barbaadde badiis yogguu balleessite obboleessa kee. Kabajaa wajjin qabnu ta duraan wajjin turre sana haa deebituudhaaf malee kabajaa san keessa hin utaalaa isin jennaan ni laallaa'u qaayisiisan ni laallaa'u sarrakkoon qabu anis akkaan itti deebisu anaaf beeka akkaan waan hin deebisuun naaf beeka ati immoo qaalii kiyya gootee duraan qaalii kiyya gootee jirtaa rabbi si qaceelchee alhamdulillahi ati akkumaan an si godhe ta'uu qofa maali wanni rakkoo wanni bira akkaan an si godhe ta'uu qofa achirratti immoo waan feeteettee rakkoo feete haa fiddu ammoo harkaan si tuquu lubbuutii yaabbaan bakka tana takkaa bakka kana namni wanna ta'ee hin jiru beekan bakka kanatti if hin danda'onti yaafuuf ittiin amana. Laakiin ati qaalii kiyya gootee dhungadhu miilaa mataa siitti balleessa ogguus hin jees miilaa mataa dhungattee obboleettii kiyya guddoodha. Anis akka malettiin akkana ta'ee nama akkana na godhee nama akkana si godhee hordoftoonni arkan waa'een akkas si godhan eegamma akkana bayyanattee haasa'uun kee kun eega dawaasan si goone beeka. Sila bayyanachuun deemtu. Alhamdulillahi eega waan san dawaasan fudhatte namni akkana si godhu hordoftootaaf daawwattoonni keenya arkanii jiran ammoo ati amma eega rabbiin akkana duuba si deebisee waan san hundaa quban qabu jettee nama akkana na godhee ifu haasawaa sana hogguu kan na keessaa yaa'e hogguu na afaan haasawni san akkasii yaa'ee uuf quban qabu jettee eega ibsitee yaada kan ibsatte maaltu jira? Tanaachi araaramuu baannaan isii waan biraa keessa jira jechuudha. Hayi sannaa anaaf beekanuu deemu ana obbolummaa aalummaa wajji jiraachuudha malee sodaa nama akkaan hin qabnes ni beekan namni. Kanaafuu hojii deemuu qabda. Ni yaana uffadhu dhayneeti akkasitti waan isin jettu laalla. Kanaaf gaa hordoftootaaf daawwattoota kiyyaamama obboleettii ijaa fuudheetiin inshaallah walittiin araarsa akkumaan duniyaa irraayin qaba jee dhala ammaan tana namni qabuu danda'u jiru anammoo itti qabsaa irraa qabe obboleettii ijaasi irraayin qaba jee baawwate seenattiin alaa xuulumaa ammaas isiis duniyaas niin araarsaa miniin araarsa. Hayyee gaa obboleessa hayyee jettee fuunuma yaana baaltoon uffadhaatis ka'e. Hayyee. Yalla uffadhu.